السلام عليكم ورحمة الله. كبجمتوتاف جالتمتوتا أردفتوتا كيا أشما كم جرتون أقوم فيا كيسني سنين جرا الحمد لله أنجا كيا أكما كان نروه بتمي فيديو كبابا تكسنيف كبرديت في فيديو نراتيس واي سلاتا بوتو من بوتوت hubachuuf kan nu gargaaru jechuudha. Akkas yeroo jiru application afaan Oromootiinis ta'e afaan Amaariffaatiin waa'ee salaataa akkasumas waa'ee wudu'aatis ta'e wantoota salaata keenya diiganii fi wantoota salaata keenyaaf utubaalee ta'an hunda kan addanuuf baasu jechuu kiyyaadha. Gara barumsa kiyyaarraa yookaan gara application kana isin agarsiisutti osoo dabriin dura beeksisa gabaabduu tokko kan isin agarsiifadhu ni ta'a jechuudha. Beeksisni kun kan nama ammaan dura nan hordofne qofaaf akkaataa itti na hordofan kan isaan agarsiisu qofaadha jechuudha. Namni amma dura YouTube kiyyan arganne haala kamiin akkatti YouTube kiyya argatan isaan kan hin agarsiisu ta'a jechuudha. YouTube kiyya argachuudhaaf YouTube keessa ni seentanii sana booda Jaafar Kamaal jettaniitu search gootan jechuudha. Achi booda YouTube ni kiyya isa kana sarranii tuqtan sana booda eega YouTube kiyya isinii ba'ee namni ammaan dura subscribe hin goone barreeffamni diimaan kun subscribe bifa diimaa ta'een isiniif ba'a jechuudha. Isarra ni tuqtanii achi booda mallattoo notification gurraatti asirratti isiniif ni baate jechuudha. Eega subscribe gootaniin booda isirra ni tuqtan jechuudha. Wanta isinii dabarsu akka kallattiin isin bira ga'u kan isiniif taasistudha. Inni biraan Facebook kiyya Jaafar Kamaal kan amma dura follow hin goone yoo jiraatan akkaataa kamiin akkatti follow gootanii akka friendii kiyya tokkotti yookaan akka nama add friendii kiyya jala jiruutti na hordofuu akkaataa itti dandeessan kan isin agarsiisu ni ta'a. Facebook keessan irra eega seentanii sana booda maqaadhuma YouTube kiyya irratti fayyadamuudhaan search ni gootan jechuudha. Maqaa Jaafar Kamaal jedhu jechuu kiyya. Anamma search godhee isin agarsiisu as gubbaa irratti jechuudha. Jaafar Kamaal jedheetiin search isinii godhe isin agarsiisa jechuudha. Jaafar Kamaal jettaniitu search gootan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Egaa haala kanaan barreessitanii search gootanii sana booda Facebook ni kiyya isa kana jechuudha. Isarra ni tuqtanii egaa Facebook ni kiyya bifa kanaan isiniif ba'ee jechuudha. Isarra ni tuqtan achi booda as gadi adeemuudhaan follow isa jettu kanarra ni tuqtan na hordofuuf jechuudha. Waan an dabarse irraa fayyadamuuf waan an fuulduratti dabarsus akka itti hordoftan yoo barbaadan jechuudha. Sana booda save rest ni gootanii haala kanaan na hordofuu ni dandeessan jechuudha. Gara application keenya har'aatti dabrinu jechuudha. Application keenya maqaan isaadha barnoota salaataa kan jedhu kana afaan Oromootiin Play Store keessa seentanii barreessitanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Search godhee isin agarsiisu Play Store keessatti jechuudha. Akka isin hubattaniif jechuudha malee garuu maqaan isaa barnoota salaataa kan jiru kana qubee afaan Oromootiin kan barraa'ee jirudha. An irra deebi'ee isin agarsiisu barnoota dhiifama barnoota salaataa jenneetti barreessina salaataa jettanii barreessitanii jechuudha. Eega haala kanaan barreessitanii applicationii isa kana asirra ni tuqtanii isa ni buufattan jechuudha. Baay'ee tokko kan isin gargaarudha. Namni ammaan dura waa'ee salaataa keetiitiif dhiphachaa turte jechuudha. Applicationii kun baay'ee furmaata siif ta'a jedheetii yaada jechuudha. Isarra ni seenna jechuudha. Kutaa hedduu kan of keessaa qabudha. Eega applicationii irra seentanii bifa kanaan isiniif ba'a yookaan haala kanaan isiniif banata jechuudha. Eega isiniif banatee booda kutaalee garagaraa ni qaba jechuudha. Waa'ee salaataa ni jalqaba arkaana islaamaa kan jedhu kanarra yoo tuqtan arkaana islaamaa yookaan utubaalee islaamni ittiin utubaman hunda hordofuu dandeessanii. Inni lammeessaan kun arkaana iimaanaa irraa hordofuu dandeessan. Inni kun dhaaba salaataa waan dhaaba salaata keenyaaf dhaaba ta'anii fi inni kun waa'ee wudu'aati. Inni kun immoo ammas dalagaa salaata keessa jiranii. Isaan gadii kun salaata Jumaa filannoo gadii kanarratti akkasumas salaata daguu yookaan sujuudii yeroo waan takka dagattan haala kamiin akka itti guutan argachuudhaaf kanneen kana keessa deemtan. Janaabaa keessattuu namni qaamni keenya karaa fedheena ta'uu qaamni keenya qulqulluun taane qunnamtii haadha manaa keetii wajjinis yoo goote jiraatte jechuudha.
namni kamuu dhiiras ta'e dhalaa waa'ee janaabaa hubachuuf appilikeeshinni kun asirraa filannoo kanarra seenuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Turtii muraasa booda kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoo addaan kutee sana booda walitti deebina inshaallah. Walitti deebinirra jechuudha dhiifama. Namni qaamni keessan qulqulluun taane yookaan janaabaa namni qaama janaabaan jirtan akkamitti akka dhiqattaniif maalirraa akka kaastanii dhiqattan guutummaan guutuutti dhiqannaan janaabaadha akkaataa qaba maalirraa akka eegalamuuf eessatti akka xumuramuu ni qaba. Asirra ni seentanii janaabaa bakka jedhu filannoo kanarra ni seentanii inni kaan dogongora salaata keessa jiru hunda hubachuudhaaf dogongora salaata keessaa kan jedhu kanarra mi'aan irra seenee sin agarsiisu. Fakkeenyaaf yeroo jilba qabannu haala kanatti yoo jilba qabanne jechuudha yeroo rukuu agoonu haala kanatti yoo rukuu agoone dhugaanuuf ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dhaabbannu takka awaa keessa yookaan fuuldura keenya achi bal'isnee ilaaluurra akkasitti bakka sujuuda keenya ilaaluutu sirriidha ta'a jechuudha. Suuraa garagaraatiin isin agarsiisa. Yeroo sujuuda goonu harka keenya lafarra riguu yookaan lafarra ciibsurra haala kanaan harka keenya ol kaasnee dhaabuutu sirriidha ta'a jechuudha. Seef ta'ee jira asirratti sirriidha jechuudha. Wanti X ta'e kun garuu dogongoree jechuu isiniif mallatteessa jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf tahiyyaa yookaan tahiyyaa teenyu jechuudha. Yeroo teenyu yoo miila keenya lamaan akkasitti gara geshinee irra teenye sirrii miti. X irra argaa jirtanii garuu kan sirrii ta'e isa kana kan seef ta'ee jiru. Qubni keenya inni guddaan yookaan quba abbudduu kan jedhamee beekamu inni dhaabbachuudha qaba jechuudha. Akkasitti harka keenya afneellee sujuuda gochuun dhorkaadha. Akkamtu seef ta'are kan seef ta'ee jiru kanatu sirriidha jechuudha. Haala kanaan guutummaan guutuutti kutaalee kanneen keessaa afaan Oromootiin barachuu ni dandeessan. Namni afaan Oromoo dubbisuu beektan marti jechuudha. Application kun baay'ee faayidaa isiniif qaba. Inshaallah link isaa description YouTube kiyya keessa isiniif hanqa'a jechuudha. Achi keessaa buufachuu ni dandeessan. Tuqaa sadan as gubbaa jirturra yoo tuqtan ammas tuqaa saddeen kanneen irra yoo tuqtan odeeffannoo dabalataa kan argattanudha. Waa'ee appii jedha. Akkasumas nu jajjabeessi jedha. Namootaaf dabarsi waa'ee keenyaa fi kan biroo cufi jedha. Kana keessa waa'ee appichaaf yoo hubachuu barbaadan akkasitti ni hubattan jechuudha. Application baay'ee bareedaadha. Salaata keenya baay'ee kan nu gargaarudha. Share yoo walii gootan khayrii argattan nam tokko yoo daawwate nam 3-4 yoo dabarse khayrii guddaadha irraa argata jedheetiin abdii qaba. Isinis ni fayyada waa'ee salaataa waa'ee wudu'aatis ta'e waa'ee arkaana imaanaatiif arkaana islaamaatis ta'e guutummaan guutuutti kana keessaa kan fayyadamtan ta'aadha. Barnoonni kiyyarraa kanuma barnoota ittaanuun immoo haala kamiin daataa intarneetii yookaan Itoophiyaa keessatti namni kamuu biyya ofiitti galaa yeroo Itoophiyaatti galuun dura alduree keenya haala kamiin akkatti xumurree tajaajilli akkamii siim kaardii Itoophiyaa irratti akka nu fayyadu kan waliin hubannu ta'a. Lakkoofsa dhaabbilee garaagaraa kanneen akka poolisaatis ta'e dhaabbata garaagaraa Itoophiyaa keessa jiranis haala kamiin akka itti argattan kanin isiniif dabarsu ta'a. Hangasittuu viidiyoo kana share waliif gochaa kana daawwataa kan ammaan dura dabres daawwataa share walii gochaa turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.